waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaarraa gara aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu bilisa baasuutti cehaa jiraachuutu dubbatama. Daandii dheeraan waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn keessa darbe maal fakkaata? Sochiin waraanaa amma jiru hoo? Yoo waariyoo ragaalee gamaa gamanaa bu'uura godhachuun waan qindeesse qaba. Qabsoo waggaa 50 oliif uummata Oromootti dhiiga turbe lamaan ga'oof maqaa qabsaa'ota waraanicha gameeyyii duraatiin duulbanee jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun WBOn kibba jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa dabalatee dheedoddu dhuunfachuun uummataan simatama jiraachuu saragaaliin agarsiisu. Hiree abbaa biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jedhuun bara 1973 hundeeffamuun isa dubbatame jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti dureen hirmaatullee haayoo mana bahee bosona milkeessuun tuusaatiin dabri hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduu marcaa usaatiin namoota hedduun qeeqamaa turan. Raasaas tokkitti elma qilxuu waraggarra dhukaasee jedhanitti fufsiisu waggoota 40 darbaniif qawween lolaa hatura ABO WBO'n ilmaan isa qaalii bosona keessa lolaa turte qofa don taane uummati nagaa hedduullee maqaa isaaniitiin nyaatamuusaa dubbata. Qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalatee Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf haymal jaarmiyaa Magarsa Barii, Leencoo Lataa, Galaasa Dilboo, Daawud Ibsaa, Laggasa Wagii, Goollichi Dheengee Bonayyaatiif Kumsa Dirriba Lammeessa yookaan Jaalmarroo akkeen warra Faranjootaa bara 2018 irra jalqabuun maqaa WBO jedhuun jilaan deemuusaa dubbata. Mootummaan maqaa OPDO irra gar bilisiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butata kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawween naaf wayi jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni hoone chaarteriin boodallee marsalammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'uun mootummaa wala dur deebiin itti fayyada. Mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walitti gannuu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibi dabalachaa dhufoon Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhufu. Mootummaan Dr. Abiy Ahmad immoo intarneetti cufuun ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbii ibsaa ta'e. Maqaa shanii jedhulleetti moggaasuun qaama hidhatee qawwee qofa don taane wargaree tanaa walitti hidhata qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeesu dabalatee fuula uummata dura dargaggoo ganna 17 shanuun Oromoo dheekkamsiisa. Dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qabsiifamti. Baay'een halkan baafamuurra shanamaan qacarraan lubbuu oolchif dheettee bosona seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromooti jeetti. Haala kanaan waraanni jabaateetti fofoon waggoota 3 darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamuun jireenyi uummataalleen qisaasaa'e. Dhuma bara 2020 irratti argamna. Ajajaan waraan lixa Jaalmarroo jedhamu yookaan Kumsa Dirribaa lol aana Gidaamii gandi Giraayisoo kaa godhame rukutame miliqee ture. Yeroo hedduufillee daggal keessa dhoksanii yaalchisaa turan. Yeroo ammaa yeroo hawaasa irra argannee naana Gidaamii naannoo Bunna Koomaatti jedhamu keessa du'e argame jira. Xumurji mudde bara 2020 keessa ajajaan poolisii godina Qeellam Wallagga tokko Inspektar Zalaalam Namoomsaa nami jedhama akkan jechuun tiibirra dubbaate. Ji'oota 3-4 duub dabareen tamuca mataa hubataati. Aljaziira Ingiliish immoo galgal kana daawwadha jechuun uummatallee baannaati. Dirriba Lammeessa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsaa Dirribaa Lammeessaa jedhama. Miseensa waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagayaa kan qoratti jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa akka qabduuf sababi guddaan hacuucamuuf mirgi ofii murteeffachuu dhabu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoo cunqurfamtoota yommuu taatu biyyoo fiiyyuu dhukkubsatti hufuu jirtanaaf addunyaan qorichi bira barbaaduun dogongoora. Soba biyyir deddeebiin odeessu. Adoon beekii yiikkisanii boo'u jaarmii addunyaatiif labsii yeroo atattama bakka cufan mootummaan labsi nageenya uummata qilee haa'u malee akka tokkollee hin qabdu. Loltuu mata guduruu mootummaa yeroo 5 olii jeemu jedhu dubbaate. Fuulli miidiyaalee hawaasaa wacee dibbisee girrisee bookeessa. Mucaanaaf Dirriba Lammeessaa marroo marti shaneessoof dunjifate haa'uun isa nama heddumamsiisuun amantummaa mootummaan uummata irra qabullee qilee heetti. Dubbii waan jabaatu fakkaatti. Abiy Ahmadilleen paarlama Itoophiyaa horii yaammachuun shaneef TPLF shoror keessa jedhee madda harkanaa baasaa jedhe. Manni marii bakka bu'oota uummataalleen guutuma
lubbuun waan namoota muraasa dabarte ayyeetii jedhaan daraarriin uummata immoo jabaatteet foof. Generated by Prime Minister Abiy Ahmed could lead to further persecution and arrest of group's members and supporters. Duumijji dabre kan keessa waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixaaf jiddu galeessa Oromiyaatti argamu wal yaamuun kor godhatee jedhaan hooggantoota haarawallee filaate kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e ittaanaanaaf goollichi dheenge bonayya duraanii hawaraan kibbasatti hoogganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee mottaan abba gadaa ta'uusaa dubbi himaan dhaabbatichaa kadil addunyaa booda tarbii addunyaaf balbaloomsa torbee lamaan booda marroon Associated Press irra dhiyaachuun akkan jedhe amma furmaati jiru mootummaa kan afaan inni dubbachuu barbaadu qofaan dubbisuu nan gorra qelee kaa'u kan irrallee duub TPLF waliin firummaa uumachuuf murteessina jira jechuun addunyaatti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun TPLF waliin armaan durallee wal jaalala waan hin qabneef yookaan dabii isaan uummata Oromoo irra godhan guddaa waan taateef duub irra wal gaafannaa jedhe namni haarrifatee duun bulchichaa waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waada seenetti haleella riphaloraa irra gar waraan fuullee jechuun konvenshiinaal waarii ce'uun isa dhaga'ame. Godinoota Oromiyaa kibba lixaaf jiddu galeessa keessa Gujii Booran Wallaggaaf jiddu galeessa keessa duulli guddaalleen godhame. Baankii Oromiyaa irra komaandarooti waraana lamliiban gurraachaatiif jimareebaa godhan jedhaniin karaan guddaan mooyyelee ka'uun bulee hora kee qaxxaamure dilla geessu waraan